ولا باي توكو بقى انجرامي تيري انتنا سنين بيتني اني مكاني سي مالي مكاني سي مچايو نيرا فكاتو تا اماراسون زدو داري زدو ميتي زدو دوامي تا امارا تا متا بريزي سن نيرا فكاتو سن isiitu habiibaatti agarsiifte. Amin innaa zeddo viidiyoo sana akkuma tasaa namni waraabe laa ilaaha illallah akka isiin itti himtutti baxaamitti bakka asii zagannama beeytaa nama ta'uu keessa jibbisiisa. Sila namni akkamitti qaama namaa harka kana qobaatti kutee kana kutee luka kutee morma kutee akkamitti harma faa kutannaan ta'e sanuu nama bara maalibbo ani raammoo mana keessaa iyyuu najjeesuwan kan inni nama akkas godhuu miti. Wallaahi billaa of eeggadhaa nama namanina warabbal kaaba nama namanina jireenya keessattuu ammoo warra ollaati waliin yoo kadala idan hojii taatan yoo mana keessa waliin jiraatan taatan fagaadha. Wallaahi baay'ee tokko akka malee isin ichu kun waan abjuu miti baraa'uma ijaan yaani baay'ee tokko nama aarsu nama wanni nama ta'a beekani namni akkamitti nama ajjeesee feestaalii keessa hidhee ilma nama akka isa feestaalii keessa nuu qaamu bakka tokko maaliin akkanatti muranu si viidiyoo immoo raabumaa barbaachisa yeroo geessanii darbanullee yeroo muranullee maa barbaachisame wallahi laazim hiriyaa marallee namanni na ijoollee waan isin hin jedheefan qaba ani hiriyaan akkaman jaalladhu hiriyaan namni an akka lubbuu kiyyaatti kiyyumarraa isinitti hima namni an akka wallaahi billaahi garuu waan kana jechuudha seenaadha isinii galee mudannoo ana baatii tokkoo fi baatii bakana keessa mudannoo na mudate baatii tokkoo fi guyyaa 15 akkas dura waan mudannoo na mudate jechuudha. والله لازم يعني أفاني كانت نمودة تجتشو لايو أفانتون مالت قالاتي ننت يانسينيات عربا مالي تبونا ممكنيا أجيزي توبياوي دامو جايو عربني مال قوشو أجيز عربني او دربتي فوقيران دربتي مالي أكنا ملاتي نقو كتة دربتي مدنو سلا علم نماهم مدن يوكان أموتو وانتي أكناتو نمودة تيتي waan hin yaanne namudate anuma kanaayyuu manuma keessatti ammoo namni waan sanarratti raawwate wallaahi billaahi nama dhane rabbii gaditti namni haadha ofii abdataami haadha kiyya caala nama sanan abdadha osoon ka'ee rakkoo keessa bu'e ammoo osoon ka'ee rakkoo keessa kufe ilmaan kiyya namni sun naa kaasa naman jedhee abdadhu sidii galee waan sila ilmi namaa namarratti ngoone ilmoo kiyyarratti godhe isinii gale wallahi billahi inna ilma namarraa fagaadha bataam saw marzino garuu an waan kan akkanatti naasaw seenaadha guyyaa tokko naasaa malee amma naasaw anama waan san eega guyyaa wanni sun namudatuuti bakka sammuun kiyya hin jeeqamaa hin rabbashamaa halkan hirriba rafuu daqiiqaa tokko daqiiqaa lama rafeetan bakka wanti sun wanni ijoollee kiyyarratti godhame sun sini gale bakka akka abjuutti dhufee fuula kiyya duraa bada sini gale adadan nama san arguun illee sini gale adadan nama san arguun nama waan san godhe bakka hin jiraa mitiire ija kiyya dura dhiigatu namarsa wallahi laazim baxaamitti nama tokko namanina ilmoo keessanillee nama amantanii nama biran kaatina aitta boga milmi nama waan isin jala god wallahi abboleetti keeyyuu namani nabibti anamma ilma nama waan jedhanurra tasfaa gutee jira namni akkana na godhe sun naman yaani rabbii gaditti haadha na deesse caalatti naman amanu yoo isiniin jedhe isinii gale naman baay'ee jaalladhu naman akka ija kootiitti ilaaluudha namni waan san akkas na godhe garuu rabbiin gaafa waa wayii godhu خيري ما في قلة وانت سنو كان وان بدو زي بدأت رفتي وكان وان كيري زي بدأت رفتي يوكان نمني سنوان سنتاني فأتينا مثلا روان فقات شندن دنيا وان أتجالة توف أموتو وان سنسي أجر سي قلة أكا أتي
waan sanirraa fagaattuuf ati nama tokko ni jaalatta namni nama sanarraa adda ba'isin jedhe waan jaalattuuf namni sun nama gaarii waan si fakkaatuuf hiriyaa kiyya waggaa dheeraadha irraa fagaachuu hin dandeessu jetta. Garuu ammoo rabbiin wama wayii sababa godhee irraa si fageessa si galee. Inna ani gaafas baay'ee abbaan ijoollee kiyyaa na biraa dhabamuu isaatti baay'ee tokkoon gadde. Wallahi waan ani isinitti himaa jiru kana jechuudha akka qoosaatti mudatinaan dhugama waan isin jaaladhuuf isinitti himaa jira. Abbaan ijoollee keetii yoo si bira hin jiraanne jechuudha. Hundi isaatu akka ati kophaa kee taate gaafa si baru quba sitti qaba. Sitti siqatanii garaa kee si baratanii sirkaa nyaatanii sirkaa dhuganii jechuudha. Hiriyaa si fakkaatanii yoo waggaa dheeraadhaaf si wajjin jiraatanu jechuudha. Bataam kufuu naachoo. Saw namni abbaan ilmoo keetii maraataa haa ta'u dhukkubsataa haa ta'u nama badaa haa ta'u waan kamuun yoo ta'e jechuudha. Abbaan ilmoo wajjin yoo jiraate bareeda. Gaafa abbaan ilmoo keetii si biran jiran hundinuu quba sitti qabaa bifti. Hundinuu si daffara hundinuu waan hin taane si hin jedha. Si galee hundinuu laalcha hin taane si laala. Osoo gaafas abbaan ilmaan kiyyaa na bira jiraate wanti sun ilmaan kiyyaa irratti hin yaadamu ture. Maaliifi mana dhiirri keessa jiru ka mana dhiirri keessa jiru namni waan hin taane illee haasa'u ilmoo kee irratti illee waan hin taane illee hin yaadu waan hin taane illee gochuudha yookaan shira wayillee sitti hin xaxu jechuudha. Mana dhiirri jiru namni tokko daffaruu hin danda'u. Garuu ammoo mana kiraa ati qabattuyyuu gaafa dhiirri si bira hin jiraanne zabanyaan alaatuyyuu ilaalcha hin taaneen si ilaalta jechuudha. An amma sababaa saniif mana yeroo meeqan jijjiirradhe. Wallahi lazim mana marraa afuri moo marraa shan caalan jijjiirradhe. Gaafa dhiira si biratti hin argine ilaalcha hin taaneen si ilaalan. Namichuun kiraa manaallee akka hin taane jaan taaneen si ilaalan. So ጥሩ አይደለም. Amma mana itti gale kana abbaan ijoollee keetii meetii hoonaan jedhan hojii jiran jedhan meetii hoonaan jedhan torbaan lamatti torbaan tokkotti dhufan jedhan hin saafare hojii deemen jedhan. Wallahi lazim በጣም ይተቹ in safareedhaan as ganduma kana Iskandariyaatu jira aswaantu jira anamma Iskandariyaa deemen jedhan torbaan lamatti dhufa jiran jedhan. Maal godhare? Kunniin illee qubanatti qabdi. Aramni mana dheengedde jijjiirradhe sanni beeytanii halkan guyyaa lama nutti ol seente ijoolleen akkuma aggaataamitti balakoona irraan waa darbinaan talabjiinii nu jalaa cabsite jettee kaaffeen ala jira yaa rabbii hiyyamaa birriina dhufuufi. Guyyaa lama nutti ol seente ol seenanii lakkoo isa kennaa kenninaan jennaan lakkoo talabjiinii cabsee daa'imni kennaan jedhe. Daa'imni maaliif waa darbeenaan jedhe bari ijoolleen bar baaloonaa darbite bara balloona ni beeytanii balloonaa darbite achiin talabjiinii nu jalaa cabsite jedhan ol bahanii dhiira nama shaniin. Ijoolleen kiyya yoo waasi jalaa cabsite seeraan karaa kabajaa qabu naan haasa'iiti siifan hin kaffalaan jedhe. Jennaan mannaan jedha amma qaawwaa namatu jira. Nuti imaaraa gubbaa nuti gallu jala isaa kaaffeetu jira. Kazzaa mannaan jedhe talabjiinii cabsanna yoo talabjiinii cabsan seeraan naanaa sa'iiti siifan kaffale. Nammaan naan jedhe amma namatu jira buna dhugaa jiranii shishaa harfachaa jiranii nama hin jeeqiniiti booda kottuu naan jedhe lakkiin jedhee meeshaa keessi jalaa cabe meeqa meeshaan keessi jalaa cabe ammuman gabboo ilaalee sii kaffalanna lakkoo isa keenaa kenniiti. Lakkoo isa keenaa kenniiti booda yeroo namni deemu halkan si bilbilaa naan jedhe inshaallah khayra halkan maal gochuu na bilbiltaa jedhe. Lakkoo isa kiyyamaa si barbaachise moo halkan maal gochuu na bilbiltanna sa'aatii namni deemeen halkan si bilbilee dhuftee ilaalta ammaa fi namni ni jeeqamaa jedhe. Ammuman si wajjin hin gabboo ilaalan jedhe. Jennaan maal jedha laa kalaasi ammaa fi meeshaan homaa hin taane garuu ilmaan kan kee akka isaan kana booda waa hin darbine ilaalinaan argitanii osoo nama sodaattuu boqqaaqaa wayii ta'e lakkoo isa itti kenne jechuudha. Na sodaachisuuf turan isinii galee. Kazzaan maal jedheen jaarsa kiyyatti nin bilbila jedheen jaarsa kiyya amma hojiidhaa dhufuu jira ammuma yeroo inni dhufe nama dhufe ilaale yookaan ammootu ammuma suma kanan kophaa kiyya deemee si hojii ilaalenna deebisee lakki talabjiiniin hin cabne uuma wayii namarratti darbane ammallee deebi'ee ol ba'e
Inuma mudhii koo qabadhee ilmaan kiyya gurradhee gadi bu'e ka.